Hashamaa harka fuune daawwattootaaf hordoftoota feesbuukii kurraa bakka jirtanitti nagaan koo qilleensarra isin haa ga'ucha har'a yaadaxinoo tokko qabadhee isinii dhiyaadheen jira. Raamadaana keessallee viidiyoo waraaboodhee yaadee ture garuu na dirqee jechuudha. Namootni tokko meeshaan biyya chaayinaarraa gara Itoophiyaa bilbila sagalee nama adda baasuu warroota informationii biyya alaatti dabarsanii kennan kana kan taasisu biyya chaayinaarraa gashattee jirti kan jedhu informationiin garaagaraas nagee namoonni tokko sheerii godhanii jiru jechuudha. Sana ilaalchisee ani immoo namoonni kana dhageessanii yoo sodaan isinitti nammate sodaan akka isinitti nammine yaada tokko isinii ibsuuf furmaanni maalisa jedhu har'atti haasa'uu barbaada. Yeroo kanaan dura darbee akkuma beekamu sim kaardii yookiin bilbilamurraa paaspoortiidhaan reejistar ta'ee bitatan amma garuu qarshii 15 laattanii dhaxxanii bitachuu dandeessu. Suuqii seentanii birrii kaffaltanii utuu hin galmeeffamin utuu maqaa keessan hin laatiin ditteelii keessan hin laatiin bitachuu dandeessu. Sana bitattanii seemii isa reejistar taatanii hin hojjettan akka durii isa kana keessa kaa'attanii ittiin dalagdanii keessaa baastanii gatuu dandeessu. Keessattuu warri dhimma siyaasaa kana informationii biyya keessaa dabarsitan laattan jettanii itti qophaa'uu qabdu. Simii kana bitachuudhaan baay'istanii simii kana bitattanii lafa keessanii gaafa haasoftanii fixan keessaa darbattanii gattu. Inni lammataa sagalee keessan qayyaruudhaan funyaan qabattanii sagalee keessan jijjiiruudhaan. Inni sadaffaa mana keessan biratu hin ta'in mana keessan irraa fagaattanii naannoo isin itti haasoftan durumaanuu hin beekamu. Telefoona yoo mana koo kana keessa taa'ee anaasa'ee mana kana keessa akka naasaa jiru bilbilli koo hin beekama. Kun teknooloojiin kun durumaanuu jira. Kanaaf mana keessan irraa fagaadhaa. Inni namoonni bilbilli isaanii kun qabamee sagaleen lakkaa beekamu jedhamu kun immoo Oromoo waliigala miliyoonii 40 miti. Uummata warra hooggantoota siyaasotaa warra blacklistii keessa seenanii jiran bilbila isaanii qabachuu danda'u. Isaan qabachuu jechuun immoo miliyoona 40 Oromoo qaban jechuu miti. Fakkeenyaaf namni siyaasa hoogganu hayya dureen tokko yoo jiraate kan dura itti kennaa turtan nama biraa jijjiirtanii namoota warra sadarkaa gadiirra jiran mootummaan hin beeknetti laattanii biyyuma alaa keessa jiraatanii karaa sanaan darbee isinii seenuu danda'a. Bira isinii ga'uu danda'a. Yeroo isheen miliyoona baaftee tooftaa nutti jijjiirtu immoo tooftaa mataa keenyaa jijjiirre haala kanaan nuun immoo injifachuu dandeenya. Yookiin bilbilatu qabama sagalee koo beekama maal jedhee sodaa isinitti nammuu danda'a. Sodaan isinitti gonkumaan nammeen. Harreen duute waraabessan sodaattu. Nuti nama du'aadha jechuudha. Namni ilmaan jalatti dhumtee baqannaadhaan biyya gadhiistee baatee barnootaan barattee galma hin geenye hojjettee bakka tokko hin geenye biyya abbaa keenyaarra hin jirre biyya abbaa keenyaa keessatti sodaannee shororkaan nutti nammee hojjennus taa'us darbuu didee rakkina dararaa keessa jiru nuun du'aadha jechuudha. Namni du'aan waan sodaatu. Kanaafuu sodaan akka isinitti hin dhaga'amne. Kanumaan isiniin jechuu barbaada. Haamileen akka isiniin tuqamne jabaadhaa. Meeshaa mitiitii waan barbaadde yoo gashite wanta iseen gashitu sana daran nuunis darbinee beekuu ni dandeenya. Sababiinsaa wayyaaneen nama addaamne maallaquma keenyaanitu nuti xabatti maallaqa nu caaltee malee waan bira waan nu caaltuu hin qabdu. Sammuu iseen ittiin hojjettu san isinis baattanii jirtu jechuudha. Wayyaaneen nama sibiila addaa miti. Nama environmentii tokko keessatti guddate, nama yaada tokko qabnu, ilaalcha tokko qabnu jechuudha. Waan ati sammuun kee yaadu baastee hawaasoo baatte si keessallee jira, ana keessallee jira, sana keessallee jira. Nuti tokkuma jechuudha. Kanaaf nama akka keetii tokko sodaachuun sirra hin jiru jechuudha. Sodaa malee waan kanaan dura gochaa turtan, informationii kanaan dura kennaa jirtan akka laattanii, akka hin sodaanne jabaadhaa. Qabsaaniin du'aa. Qabsoon itti fufa. Injifannoon kan uummata Oromooti. Jabaadhaan isiniin jedha. Ramadaana gaarii Islaamotaaf nagaatti naa tura.